madu inayyamu yoom biyya keessa taa'ee qeerroo jini wareegamin illee qeerroo kumaatamaa wareegamee hadhaa sidii galee waa xiqqoo ifa argine ilmi namaa ajjeefamuu hin qabu amman nan jedha borin nan jedha iftaaniin nan jedha eessattan mootummaa tajjeesi jedhee eessattan warra bosonaa tajjeesi jedhee hin jedhu waan hin beekne irraa takka haaseen waan hin beekne irraa hin haasa'u haasee hin beeku warri hin deeggarra jettanii keessaan dhuftanii biyya keessa teessee minaamin jettanu naal abuu kinsiin jedhaan biyya keessa taa'e ani immoo deebisee jechuudha dhageesse biyyuma keessa taa'e maal biyyi kana abbaa keetii seete moo yeneen okko Itoophiyaa miira keessa na galchitanii akka waa balleessu nan godina ummataa walitti nan buusina dhageessanii ma biyya keessa taa'uun intinaa keessa taa'uudha kan nama tokkooti biyyi moo kan nama lamaati warra Itoophiyaa keessatti lakkaa'ame keessaa tokko anaam eenyuun ajjeefamuu hin qabu inni mootummaa mormus fidamee maatii fuulduratti ajjeefamuu hin qabu inni deeggarus fidamee ajjeefamuu hin qabu viidiyoo waraabuu maaliif barbaachisa jedheera nan jedha viidiyoo jedhe lafa sinii ka'a waan barbaadan fida maa afaan nama micciirtu rabbi afaan keessa na micciiru miilli keessa na micciiramu harka keessa na micciiramu kun kiilii maalannoo kanani abalota jeessa abalota hin jenneen nama sodaadhuan jennaan jedheera tan cabsaan jennaan jedheera wallaahi alazim nama du'a sodaatu kimmo maal akkana hin jenne dikko wallaahi warama akkeessan kusummu dhageessanii an gaaftan gaafa haati kooti abbaan koo du'an hundu'e miira keessa galchitanii waan ta'an akkana naasosiisni naa labuukum dhaqee akkoo kee asfaraarre dhageesse deemi akkoo kee asfaraarre nama asfaraarraa tumti mubaarik aangoon qabu firan qabu waa tokkoon qabu birriis hin qabuan miskiina garuu roorroof ittiin niisuan roorroof ittiin niisuan kanuma maaliif akkaneette akkan jedhu sinatti hima akkan jedhu situ natti hima waan barbaade jechuu bilkan qabaa dhageesse eeyyeen du'an feenu abbaa barbaade haa ta'u eenyunu dhageessanii du'an feenu eenyunu ajjeefamuu qabu ilmi namaa ajjeefamuu qabu kaleessa kan nu biyya namaa keessa teenye iyyaa turre sagalee uummata keenyaa ta'aa turre akka ilmi namaa hin duuneef du'an feenu jedhe maal fidda abbaan barbaade namni dhuunfaa tokko geessee mana isaa keessatti na hidhachuu danda'a nan beekaman nama naa dubbatu hin qabu firaan qabu abbaan qabu haadhan qabu waa tokko rabbii koo malee waa tokko hin qabu abbaan barbaade namni dhuunfaan hiriyaan koo na bira jiru barbaade harkaa miila na hidhee mana isaa keessa na kaa'uu danda'a nama sagalee naa ta'uyyuu hin qabu dhageessanii an takkaa siyaasa mormeen beeku deeggarees hin beeku ummata koon deeggaraa dhageessanii ummata kanan deeggaru kanan dubbadhu immoo humaanitii irratti humaanitii jechuun namooma irratti an xiyyeeffadhaan waan ilmi namaa tokko Aljeeriyaa tokko biyya biraatti taanaan nu sukkaneessu tokko biyya keenyatti taanaan arguun barbaadu jechuun mirga jechuudha nama mirgaa dirqama isaa beeku sharranyoonni haasaa namaa micciirtan rabbi arraba keessa na micciiru dhugaa dubbachuurraa wallaahi alazim wanti tokko dubbatti nan jijjiisu natti dhagahame baay'ee nan boo'e imimmaan hin buuse dirqama miidiyaa irratti dhufee viidiyoo sana fudhee dhufe bo'uun qabaa wallaahi imimmaan na keessaa fixe nan gubadhe garaan na gubate dhageessanii garaan na gubate hin beekuni ganda isaa hin beeku abbaa ta'ee hin beeku abbaa ajjeese hin beeku kan itti du'e hin beeku sababanni du'eef hin beeku garuu du'a akkana nan balaaleffadha Aljeeriyaa yoo ta'e Suudaanii yoo ta'e nan balaaleffadha biyya koo miti akkasi shii waraabbadhaa deemaati ittiin nagadaa yuutuubii keessan ittiin maaxeessaa waan nama dantaa qabu miti an du'aa koo deemaadha du'in du'e gaafa abbaan koo haati koo obboleettii koo mana onanatti dhiisa iddoo anni dhaqee ilaalee qabrii koo naafa godhu edeen beeyyu akkasi sinin jaalladha wala kabajna gabaan birbirsaa sa'aatii salaataa booda erga sana booda gara naannoo inni dhalateetti deebisanii hawaasa walitti buusuuf kan jedhamu hawaasa naannoo ni beekame hawaasa naannoo fakkeenyaaf gandi tokko walitti jiraata egaree gandi tokko walitti jiraata ganda sanii akka gubamu ganda saniin akka gubamu goosisan bakki hawaasa walitti buusuuf yookaan ammoo abbaa fi haati firri isaanii jira miti kun akkamitti mucaan keenya gubame waan jedhamu agartee bakka sanii bakki hawaasa walitti buusuu jedhamu malee wanni waraana adda bilisummaa yookaan ammoo mucaa sana achi deebisee gubee tokko hin jiru
saniif waraanni mootummaa kun deebisee ummatuma ganda saniitiin ummata naannoo saniitiin akka reefi mucaa kanaa gubamu. Mucaan dhugaa dubbachuu fi keessallee gadi buunee waa mara himuun bu'aa miti garuu bu'aa qabeessaa fi illee miti. Nama qeerroo dargaggoo ijaartaadhaan waraanatti harka waraana bilisummaatti geessita dargaggoo hedduu ijaara akka naannootti akka naannoo ganda sanii. Afarso please difama waan kana achuma qabi waa'ee deeggarsaa maalii? Ani ila bakka amma mucaan maal hojjete jedhee inni gaafatisan dubbachuu barbaadee ni adda. Waan biraatiif himi. Sirrii jedhe bakka amma hin barbaachisu waan ta'eef irruma kuti. Nuri obsi Nuri. Nuri obsi. Nuri obsi Nuri. Ila Kaasum sawaan hin oolle. Tokkummaa gaafin Afarso intini tokkummaa. Siya tokko mee carraan akin tokkummaa. Carraa koo waan na daddabe waan ta'eefi. Yaa Afarsoon haasofni Afarsoo sirrima ta'ee haasofni Afarsoo sirrima garuu mucaan kun ilma qotee bulaati. Ati gaafa ilma qotee bulaa taatu dirqama mootummaaf hin suduuju. Dirqama halkanii guyyaa mootummaan faarsitu. Sammuu kana rabbiin waan sirra kaa'eef ittiin akka waan tokko itti yaaddu waan barbaadden deeggartaa waan barbaadden dhiiftaa. Mucaan kuni qabatamaan addi bilisummaa deeggaraa mootummaa qeeqaa wanti jedhamee ifa ta'es dhagayees hin jiru. Haadhaaf abbaadhaaf mucaan kun akkuma nama nuti haadhaaf abbaa keenya xoorru haadhaaf abbaa isaanii xoorra nama haadhaaf abbaa bira jiraatudha. Ani interview irraan dhageeffadhu. Achirraa waan dhageeffadhe sii himaa. Qabatamaan dhalataan aanaa sanii kan haasawa isa haasawu. Garuu haa ta'u mootummaan gocha gara jabinnaa kana raawwateera. Namoonni immoo jechuudha gocha gara jabinnaa mootummaan kun erga raawwate waan kana awwaaluudhaaf biyyee irra dibuudhaaf akkas yaaltan kun arsii bichaa miti yookiin jimma bichaa keessaa miti Oromiyaa guutuu keessa jira rakkoon. Bakka kamuun jira rakkoon. Haa ta'u garuu gaafa akkanaa rakkoon akkanaa ka'u wal afaan dhaabannee mootummaa deeggaruun du'a irratti akkamiin mootummaa deeggarta mootummaa nama ajjeesaa jiru. Siyaasaa fi duuti namaa garagara. Mootummaa nama ajjeesu deeggaruu fi gaafa immoo siyaasaaf wal faallaa deemanii an Jawaar deeggaruu yookiin an Abiyyi deeggaree ati Jawaar deeggaruun sun garagara. Dhiiroo akkasii hubadhaa. Lubbuu gaafa obboleessa kee ka garaa keetii haadhateetiif abbaa kee afoo ajjeesan hangam sitti dhagayama. Gubaalleen kana bichaa miti qaluulleen kana bichaa miti dabree jira. Naannoo kam keessattuu ta'ee jira. Haa ta'u garuu akkasii hubadhaa warroonni waan kanatti gammaddan ani baay'ee tokko. Ramzaan fixachiisa gisee takkitti ila dhugaa dubbachuu fi Afarsoon illee waan si gaafadhu tokko. Ilmaan Oromoo tokko kan asiin dura itti wareegamnee aangoo kana finneef mirga argachuu fi fakkeenyaaf mucaan kun waraanuma adda bilisummaa namuu dubbataara namuu viidiyoo irraa dubbataara waraana adda bilisummaa deeggara dhugaadha kun soba waan hin qabne garuu waraana adda bilisummaa deeggara jedhee du'uun qabaan mirga kootiimi ilma Oromootiimi yoon deeggare yoon Jawaarii deeggare yoon marroo deeggare maal rakkoo qaba bar siyaasa yaada malee wanni biraa hin jiru yaada kooti garuu ilmi Oromoo mirga argachuudhaaf kan qabsaa'ee uummata kana aangootti fideef du'uu fi miti ajjeefamuu fi miti wanni isin dubbachuu qabdan. Yaada koo yoon deeggaree dho'isaan qabu. Jaalmarroon dho'isaa qaba dho'isaan qabu. Jawaar dho'isaa qaba dho'isaan qabu. Sigalee dirreetti ba'anii qabsaa'aa jiranii mi dho'isaa waan hin qabneef warri deeggare isa deeggare jedhanii haadhaaf abbaa kiyyaa foon ajjeesuu ni qabanii hin qaban jechuun maa sodaattan maa sodaa miti. Sigalee garuu Oromoon kan qabsaa'eef mirga isaa eeggatuuf bakka mirgi isaa hin jirretti maa yoo waraana adda bilisummaa deeggare rifeensi narraa cituu hin qabu malee ilma Oromooti Abiyyis yoo deeggare Jawaaris yoo deeggare eenyu yoo deeggare rifeensi narraa cituu hin qabu yaada kooti. Sigalee garuu wanti isin beekuu qabdan sana deeggaraa saniif sodaannee irra dabrinan jedhina. Maaliif mucaan kun mirga isaa waan deeggare Oromoo deeggare way Amaara deeggare way deemee nafxanyaa deeggare hin deeggarre ba. Sigalee yaada isaati ammoo ammas wanni isinii galuu qabu bakka kanatti garuu sana deeggara jedhanii akkasitti haadhaaf abbaa teessisanii erga ajjeesan boodas reeffa isaa harree yookaan ni beektan gaarii harreeti. Gaarii harreetitti hidhanii magaalaa geessanii magaalaa irraa deebisanii hawaasa naannootiin gubsiisuun kunidho waan fokkisaa waan gocha gara jabummaa bakka ilma namaa shuukanneessaa irratti geessurraa. Sigalee dhugaa yoo dubbanne Oromoon kan qabsaa'ee aangootti Oromoo fideef kan qabsaa'ee gara agartee aangoo kanniinitti uummata ol baaseef mirga isaa eeggachuuf hiree ufii muree murteeffachuuf. Hiree Oromoon amma yaada sammuu keessatti ati deeggartuuf akkana duutaayyee yaada sammuu keessatti ati deeggartuuf
yaada yookaan waraana adda bilisummaa deeggara jedhaniif du'uun qabdu ture. Rifeensus irraa qixuun qabu ture. Dhugaa yoo dubbanne akkasii dhugaa baasaa dubbadhaa malee wanti sodaa yookaan waraana adda bilisummaa deeggaree miti maali jedhamu kun namu du'u jira. Jimmaa du'u jira, Arsii du'u jira, Wallaggaa du'u jira, Shawaa du'u jira. Wayi Oromoon tokko deengadda Harargee keessatti tokko qalanii macuree keessaan guurre. Suni kan godhe eenyuun waraanuma kanaaf waraanuma mootummaati. Kan Dirree Dawaa keessa ta'e sun jechuudha. So kanaafuu maal goonaa fakkeessina du'u jirra bakka maraa wayi bakka takkitti du'u jirra. Sigartee haala siyaasaa yookaan ammoo siyaasaa warroota aangoo gurguddaa barbaaduuf yookaan siyaasota isaanii harkaa barreessuu miti miskiinni maa du'aadha ilmi hiyyeessaa maa du'aadha ilmi qotee bulaa maa du'a maara isaa sanaadhaaf abbaafotti ajjeeffama dubbatu namni nu daangessu hin jiru. Warri siyaasa ofiitiif wal akka barbaade walaa godhu garuu hawaasni miskiinni baadiyyaa jiraatu kan baadiyyaa keessa jiraatu maa du'aadha kan dubbachaa jirru malee anama baadiyyaa keessa taa'ee ilma qotee bulaa yoo ta'e yoo jaalmarroo deeggare nan du'a baqa du'u qaba. Ajjeefamuu qaba rasaasan ajjeefamuu qabu jechuudha. Rifeensuun irraa cituu qabu maaliif yaada kooti. Ammoo wanni amma mootummaan kun godhaa jiru akka nama mul'atutti akka inni amma qawween uummata ajjeesee bulchee uummata rifachiisee bulchee ilmaan isaanii rifachiisee bulchee kunis qilee marreessa oofa malee waan uummanni akkasii bulullee natti fakkaatu garuu haa ta'u hamma tokko fooyya'uu qaba. Fooyya'uu qaba. Dhiifamuu qaba. Abbootiin siyaasaa akka barbaadan wal godha. Abbootiin hangoonni siyaasaa akka barbaadan wal godha. Garuu haati miskiina manni irraa hin diigamin ilmi miskiinaan du'in qotee bulaan hin du'in yaada bakka barbaade deeggaru qawwee harkaan qabu mucaan kun mootummaa dhaqee buusa jechaa hin jiru. Yaada isaa deeggaruuf maseensuun barbaachisaa miti jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa ani garuu nama lafa amma mucaan kun itti du'e guutuu nama anufii kiyyaa keessa jiraataa ture. Lafa kooti. Galee iddoo dhaloota afarsoo yaada kee irratti ta'uu jedha namaaf. Daqiiqaa takka bicha adeemsa wayii barbaade. Yaada farsoo irratti ta'uu jedha naafsaati. Oye Nuuri obsi. Isa sin deeggaraa waraana adda bilisummaa Oromoo miti jettan mootummaan utuma ni deeggaraa hin taane dhaggeeffata. Utuma ni deeggaraa hin taane gaafa waa ajjeesu qaama mootummaa taanaa hin ajjeese maqaatti moggaasuu waan oolu miti. Utuma ni deeggaraa hin taane. Isa deeggaru miti isa hin deeggarree anas akkanatti asii dubbatu sana gaa kana dubbatu ergama qabdanaan jechuun waan oolu miti biyya keessatti ta'e. Sini galee isa deeggaru miti. Garuu seera waraanaa keessatti waraana ka booji'ame iyyuu hin ajjeefamu. Ka meeshaa waliin boojite iyyuu hin ajjeeftu sarka kee keessa jiru miti. Isa meeshaa waliin boojite iyyuu ajjeesuu seerri si ajaju hin jiru. Yeroo tokko jiraatu miti isa dhattee hiitee seeraan gaafatte yaada hin gorsita malee booji'amaan hin ajjeefamu jechuudha. Biyyuma addunyaa kanarra iyyuu hin jiru nama hojite iyyuu. Maatii keessaa haadhaaf abbaa biratti gaffuutee fan akkatu miti. Kuni wanni guddaan jiru jecha lama waraana adda bilisummaa Oromootti dabala nama. Miira namatti kakaasa. Abdii nama kutachiisaa deema gaafa waan akkanaa nama jilchuuf hojjetanii itti waamilee toraa jechuudha. Waraanatti akka namni namuuf akka dargaggoon waraatti namuuf karaa saaqa. Waraana yoo deeggare seeraan mana hidhaatu jira. Hiitee adabbii seeraatu jira malee haadhaaf abbaa biratti mataa fan akkatuuni biyya lafaa kanarras hin jiru. Rasaasni mucaa sana nyaate deebi'ee immoo jarumatti deebi'uuf ta'a. Inni darba guyyaan immoo warra rasaasa baatan bortarii irbaata rasaasaa ta'uu mala. Nama hangalu jechuudha. Warra rasaasa humna qabna dandeettii harkaa qabna jedhanii rasaasaa waxalan borofii isaaniitti waxalan waan ta'eef waan oolu miti. Deeggarus mana hidhaatu jira. Adabbii seeraatu jira. Haadhaaf abbaa biratti akka waan ilmoo bineensaatti fan akkatuun akkas mataa facaasuuni wanna biyyattii sanallee mootummaa sanatti irratti illee caasaa sana irratti illee dhiibbaa uuma malee bu'aan dabaluuf irra caala waan mormiitti dabala malee wanna akka kanaa. Mucaan sun abaa'oo deeggara yookaan woboo deeggara jedhee tarkaanfii irratti fudhatanii irratti dhiibbaa dachaa lamaan kan duraanii sana caala dhiibbaa dachaa lamaan dabala malee gara jabummaa agarsiisa. Namni biyyarraa abdii kutataa deema. Biyya keessaa ba'uu fi baqachuu bosona seenutti murteessaa galfataa jechuudha. Kun mootummaa irratti dhiibbaa ofirratti godhaa jiru jarrinu. Abadan yoo maalu balleesse nama meeshaan harkan jirre nama namatti dhukaasaa hin jirre tokko dhukaasa iyyuu lubbuu kee baraaruuf itti dhukaaftame tire. Nama sitti dhukaasaa hin jirre tokko maatii biratti harka hitee fiddee fan akkatuun injifatamuu. Injifatamuudha kun abdii kutachuudha. Ammallee dhiiga mucaa kanaaf namoonni dhangalaasan dhiigni jaraa dhangala'uu qaba. Adabbii seeraa argachuu qabu jira. Namoonni dubbanne dubbadhaati. Waa'ee deeggarsaa irratti deeggarus dhiisus akkanatti mataa facaasuun furmaatan ta'u. Furmaatan ta'u. Dhugaa dubbanne woboosa bosona keessaa hidhatee amma nuuriin kun hoo dhaqee qabame amma woboodha. Mootummaa ajjeesuun qaba. Hidhatee jira miti waraana sirreedha. Boojiirra taanaan ajjeesuun qaba. Adeemsa seeraatu jira waan ta'eef waraana isa caalan beeku waraana keessa jira. Mootummaa isin beeku waan ta'eef.
Garuu booji'amaa nuun ajjeefamu namni meeshaa waliin booji'ame.